Dhugaan siniin jedhan amana. Birriin kun birrii shamarran biyya Arabaati. Birriin tolaa ibiddaan doorsifamti. Birriin dabqa ofiitiin dhufte garuu bakka seeraa kaawwamti. Birriin kun birrii janajjanaadhaan dhufe waan ta'eef haala kanaanii ibiddaan doorsisaa jira. Shamarran keenya kamuu gola madaamii jirtanii birrii kana keessatti viidiyoo kana keessatti of ilaalaa. Yeroo baay'ee namuma nu janajjanii fi afaan nutti toleef maallaqa ergina. Maallaqni keenya sun maal akka ta'aa jiruu fi eessatti akka ergaa jirru nama sana hin beeku. Nama san onlaayiniidhaan barre, miidiyaadhaan barre. Garuu namni kun eenyu jennee hubannee hin beeknu. Inni sa'aatii sanitti shamara 3-4 janajjanii 3-4 irraayyuu birrii guurrata. Itoophiyaa keessatti eenyuun illee akkanatti hojjetee maallaqa irratti hin bashannanu. Maallaqni kun dhugaa siniin jedha kan shamarree biyya Arabaati. Nagaallee hin dagannee ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtaniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Eegaame birrii kanaan wal qabsiisee seenaa nama mudate tokkoon isinitti himaa jechuudha. Ani jalqaba irratti jechuudha yeroo bilbila harkaa qabannu feesbuukii bananna jechuudha. Akkuma nama kamittuu anis feesbuukiin banadhee feesbuukii kana fayyadamuun eegale. Achumarraan namoonni feesbuukii irratti aadii nu gaafatan nama 1000. Akkasumattis aadii na gaafatan. Isaan keessaa mucaan tokko lakkoofsa bilbila isaanii barreessee na dubbistu malee karaa iimuutiin naan jedhe. Ishii jedhee tanan dubbisee jechuudha. Yeroon dubbisu kana oduma haasaa keessaa gaafii jaalalaa na dhiyeesse. Gaafii jaalalaa na dhiyeessinaan lakkii ani abbaa manaa tan qabaa. Ani dubartii abbaa manaa qabdu ani bultii qaba jedheen ofirraa deebise. Egaa erga bultii qabaattes hin giddisiisu garuu an obboleettiin qabu naan jedhe. Obboleettiin qabu obboleettii koo akka taatuun barbaada naan jedhe. Jennaan rakkoon qabu homaa rakkoon qabu hin jedheen. Ani ati jiraataa eessaati jedhee gaafannaan ani dhalataa asallaatis jiraatuma asallaatis naan jedhee jechuudha. Anis hayyee tolee jedheetuman haasaa keessa wajjumaan turre. Mucaan kun soofaan hojjedhaa maaliin hojjedhaa hojii maashiniin hojjedhaa naan jedha ture. Hojii gaarii qabdaa maarree namatti tolan jechaani ture. Guyyaa tokko osuma akka taasifnu guyyaa tokko maal naan jedhaa meeshaan ittiin hojjedhu keessaa maashiniin tokko na jalaa tabalaasha'e. Maashiniin kun immoo qarshii 80,000 bitama. Ani immoo sa'aatii kanatti 80,000 kana hin qabu. Innaan obboleettii koo silaatu obboleettii kooti naa liqeessiitii booda hojjedhee tan si kaffala naan jedhe. Jennaan lakki obboleessa koo ani maallaqa of harkaan qabu. Maallaqaan hojjechaa jiru yeroo yerootti gara maatii kiyyaa gara bultii kiyyaa abbaa manaa kiyyarattan ergaa. Abbaan manaa koo maallaqa baatii baatiidhaan na eeggata. Kanaafuu neeraa hin qabuun jedheen. Ishii jedhee dhiise. Haga ture onlaayinii irraa bade. Onlaayinii irraa badee torbee 2 tureet onlaayinii irratti deebi'e. Deebinaan maal taate onlaayinii irraa baddeen jedheen. Lakkii maallaqa maashinii kiyya na jalaa tabalaasha'e sababa saniifan gara baadiyyaatti gad deebi'e. Midhaan qasiraa midhaan haame garuu immoo maallaqa sana argachuu hin dandeenye. Mi'aati namumarraallee ta'u yoo asiin nama warri biyya Arabaa jirtan kun namallee ol beektu yoo namumarraallee ta'e argatti naa liqeeffadhu. Ani immoo akka midhaan ga'eenan haamsisee tana sii kenna qamadiin barana shaggaa ta'e naan jedhe. Jennaan lakkii ani hiriyootallee hin qabu bakka sii liqeeffadhullee hin qabu jedheen. Kanumaan odoo jirre teenyu guyyaa tokko maal naa godhaa suuraa wayii irratti erge. Suuraan kun akka waan lukaati carqii adiidhaan maramee jira. Kuni maalidhaan jedheen. Jennaani har'a kufeen cabee. Mana yaalaa deemee jennaani lafee lukaatitu si buqqa'e naan jedhanii dhaabbachuu hin danda'u birrii guddaa na gaafatanii naan jedhe. Birrii meeqa si gaafatanii jedheen. Jennaan birrii Itoophiyaa 100 na gaafatanii ani gara tokkoon maashinii balleessee gara naalonni hoona cabee maallaqa dhabee naan jedhe. Jennaan waaqayyoon si haa fayyisu maatii si haa yaalanii maalan godhariyanii jedheen. Jennaan maal obboleettiin nama yaalte ati obboleettii kooti yoo na yaalte maal qabdaa anuu si tokkotti hin qaba naan jedhe. Jennaan galatoomi garuu ani obboleettii keetis ta'u ani obboleettii keetis ta'u si yaaluu hin danda'u kaayyoo manaa bahiifan qaban jedheen. Jennaan mucaan kun nattuma dalnale waanuma wallaale obseetuma dhiisanii jechuudha. Maaliif onlaayiniidhaan ol barre malee eebeluu isaa hin beeku jechuudha.
Kanuma keessa gaaf tokko torbee tokko turee dhufeeti galatoomii fayyeen jira naan jedhe gosh baga fayyite dhimamanii fayyuun immoo gaariidhaan jedheen maashiniillee bitadhee naan jedhe gaariidhaan jedheen. Kanumaan odoo jirru osuma teenyuu ammallee gaaf tokko suuraa wayii nama carqii adiidhaan mataas duddas marame wayii narratti arge maalidha inni kuniin jedheen mee naan jedhe akka wanteenya duuteeti. Gara yeroo awwaala akka oteenya awwaalu garmaama turre garmaama sanirraa mooyyuu kuni mucaan goddenyaa kiyya garmaama sanirraa kufee baay'ee miidhamee caccabee yaala amma yaalchifnaan biyya keessatti yaalamuun hin danda'amu biyya alaatiin jedhanii qarshii Itoophiyaa miliyoona 1 nu gaafatanii adaraa keessa waan qabdanirraa nu gargaara hiriyoota keetitti illee sheernaa godhii obboleettii koo waanuma qabdu birri 5 illee jettee hin tuffatin naan jedhe. Tolee gudii mucaan kun maal jechuu yaale jedheetumaan dhufuma jedhee waan dubbanne jechuudha. Maalan jedheen deebi'ee tanani ragaa mana yaalaa dhuguma dubbiin kun dhugaa ta'u ragaa mana yaalaa barreessitii fidii beeyin jedheen jennaan. Ragaa kana harkuma fiitiin barreesseet chaappaa rukuchiiseet bariisaa kunooti ragaa mana yaalaa nu barreesse jedhe narratti erge. Erginaan laaleetumaan uf jedhe. Horiyoota keetirratti illee sheernaa godhe adara nu gargaartaa miti reenaan jedhe eessi gargaaran jedhe nagam nu gargaartanaan hin beeku garuu gaafa maallaqa argadheen jedheen ushuma jedhe qanii kaan ani maallaqa hin qabu dhabeen jiraan jedheen akkamitti hin qabu jetta maallaqa hiriyyaa kiyya tokkicha illee naan gargaartu obboleettii jechuun akkana ani obboleettii tiyya jedheessee abdadhe malee maalidhaan atuyyuu kan nu gargaartee nu fayyisuu dandeechu ati mataatti obboleettidha. 200 yoo naa ergite rakkoo qaba naan jedheetuma mucaan kun naan lolutti gadi taa'e. Ati dubbii guddaa barbaadda waa guddaa hedda jedhee tanan mucaasaan bulookkii ofirraa godhee jechuudha. Kana wanni isinii kaasee fi ijoollee teenya baay'een anamma inni kara jaalalleetiin natti dhufuu yaalee jennaan abbaa manaan qaban jedheen. Abbaa manaan qaba jennaan obboleettiiti obboleessaasiita obboleettii naa ta'e jedhe. Ishii jennaan karaa kanaan dhufe odoo jaalallee faa ta'e kana lamaa jechuudha. Kana wanni isinii kaasee fi maallaqa keechan biyya arabaa teechanii nama afaan sinitti tolee fi nama kaan sinitti guuranii dhugaa sinitti fakkaatee keessattuu gara gargaarsaa kanaaf namu argitanii maallaqa keechan hin ergina obboloota koo adaraa keechan abbaan fedhe sinaa jibbu namaan jibbamaa malee maallaqa keechan biyya ormaatti hojjettaa yoo waan gootan dhabdan mana waaqayyootii galchaa dhugaan siniin jedhaa dhiirri bara kana birri shamarran biyya arabaatiin baay'een isaanii kan bashannanaa jiran nu jaalata yoo galle nu fuudha jettanii kan irratti maallaqa ergitan galtanii duutanii keechanuu maaltu beeka biyya ormaati nagaadhaan gallee waa taanee maaltu beeka gaafa gallee dhirsiin barbaadamu dhirsiin argamu ganaa biyya arabaa teechanii namni tokko nu fuudha jettanii warroota karoora qabattanii karoora akkasii keechaa baasammuu keechan jijjiirradha waan biyyaa baataniif qalbii keechan jijjiirradha dhugaan sinitti hima wanti hundumtuu boodarra dhufa wanti sin darbu hin jiru haga biyya ormaa jirtanii kaayyoon keessan hojuma madaamii fi maallaqa argattan bu'aarra oolchuudha. Sinin jechuun haffeerraa kooti hordoftoota koo waan wajjin turtaniif galatooma.